Akkam jirtan kabajamtootaa fi daawwattoota keenya kun kan daawwachaa jirtan sagantaa Furtuu Dhugaa torbaanitti guyyaa tokko isiniif dabarsinudha. Sagantaan Furtuu Dhugaa addaa biyya Awustiraaliyaa magaalaa Meelboorni jirra. Meelboornitti eenyutu jira eenyuun argine mana eenyu jirra kotta anaa dhuf anaa jiraatu. Anaa jiraatu baga nagaan dhufte siin jedha biyya keenya biyya Awustiraaliyaa baga nagaan dhufte. Baga na eeddan mee kabajamtoonni daawwattoonni keenya akka isin beekan maqaan keessan eenyu isinirraa dhagaane. Maqaan kiyya Taaddasee Jaarraa barisoo jedhama. Namni martuu na beeka. Nama naannoo waan taaneef namni martuu na beeka Taaddasee Jaarraa jedhama. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya mana Obbo Taaddasee Jaarraa jirra biyya Awustiraaliyaa magaalaa Meelboorni keessa jiraatanii Obbo Taaddasee baga nagaan jiraatan jiruun Meelboorn attam jira. Baga nagaan dhufte siin jedha ammallee irra deebi'ee jiruun Meelboorni baay'ee bareeda. Baay'ee gaarii, qilleensi gaarii, baay'ee namatti tola. Isii itti deebina badhinnaan. Erga magaalaa kana dhufee namni keessan nama jaalataa baay'ee nama kabajanii baay'ee nama affeeranii badhinnaan san itti deebinaa mee akka eenyummaa keessan beekanii eessa dhalattani? Ankatti dhaladhee naannoo Kuyyaraati, Adventis naannoo Adventistiiti. Kuyyara ilaalaa qabalee Gabre Maabara Urgee jedhutti dhaladhee naannoo saniin dhaladheetiin guddadhee jedhe. Haalli guddina keessanii maal fakkaata? Bara durii mee haalli jireenyaa maal fakkaata ture? Isinillee guddinni keessan akkam ture? Haalli jireenyaa bara sanniinitti baay'ee cima. Barnoonni akka ammaa kana bal'atee carraan jireenyaa wanti gaarii gaarii hin jiru ture. Carraan barnootaallee dhiphaa ture. Ka yaadadhu haga ammaa anini ilma qotee bulaati. Ilma qotee bulaati wanti nu bulluun qonna. Mana barnootaallee yoo seennee hin jenne deebineet qonna deebina. Kana fakkaata jira. Loon tissuun turee qonna akka qottanii maattanii loon tissuun turee lafa shuqunuun turee lafa shuquntanii loon tissitanii kunniin maal fakkaata? Gaafa gabaree ta'an wanni kunniin naannoo sanii hin dhabamu. Qotee bulaa jechuudha. Qotee bulaa yoo ta'an kunniin hin dhabamu. Kana maraa keessa deemeera. Ani loon tisseera, lafallee qoteera, shuquneerallee. Kana maraatti guddadheera. Jalqaba warraa kanuma keessa guddannee jireenyi keenya kana bal'inatti jechuudha. Hennaa san namoonni naannoo loon baay'ee qaban ture? Hin jira'e. Hennaa sanitti amma warra kiyyaa yoo fudhadhe loon guddaa qaban. Re'een guddaa qaban, loon qaban, hoolaa qaban baay'ee isaan bulanii wanni ayyaadadhu abbaan kiyya baay'ee lafan qotu. Loowwan kana baay'ee waan qabuuf loon kana godaanaatiin loon kana kunuunseeti jireenyi isa ture. Horii laga hora buuftanii beektanii? Beeka. Horiin hora finnaa. Horiin waggaa keessatti meebii harka takka yookaan harka lama hora dhaqee dhuguu qaba. Ganama obboroo hin yaadadha. Obboroo gaafa hora dhaqu horiin obboroo baafnee obboroo oofna hora shaallaa finna. Gubbaa gadi jechuudha. Gubbaa gad deemneetiin hora shaallaa finna hora shaallaa oolchinee boojjii arraabsifneeti naannoo san oolee ture galgala dachaafnee galchina jechuudha. Hennaa san naannonni kunniin qonnaan qabamanii immoo lafuma duwwaa irra ooftan? Lafti qonni baay'een hin jiru. Lafti kama loon dheedu urgee maraa qotee bulatu baay'ata baroota sanniin warri qotee bulaa warri laangannoo kun muluun baay'ee qonni hin jiru. Garri guddaa loon tissaa loon horaa looniin bulaa qonni baay'een hin jiru. Mee attamitti haala kanaan guddattanii haala kana keessa turtanii attamiin gara barumsaa dhuftani? Maaltu gara barumsaa isin fide? Namoonni bara san barumsa nama erganii attamitti dhuftan gara barumsaa? Dhugaa dubbachuuf gara barnootaa barachuu qabdan jedhee abbaan kennallee kana nuu karoorseeti miti gara barnootaa kan dhufe. Isaaf jee. Gara isin dhumne ani barnoota uduu an jala hin qabne carraan obbolowwan kiyyeen bara
baratanii diqqaa ture. Haalli hinna barri kun bara Haile Sillaaseeti. Caafiin Haile Sillaasee irraa ka'a baroota sanniin namoonni carraan namoonni baratanii barnoota argachuu baay'ee gadaana. Keessattuu naannoo keenyatti guddisee gadaana. Waaltu ture ilma haadhaa kiyya tokko amma Amaana jedhama inni barataa cimaa tureera. Mishiinima kana Adventis barata hurgee inni barasanii naannoo amma keenya jennu suni kan warra abbaa lafaati. Baalabbaatu kan barteeti jechuudha. Oofanii achii nu balleessanii innillee barnoota kutee gara naannoo Obeensoo kan jedhan kana lindhee gadi. Baalabbaanni lafa isinirraa fudhatee lafa nuti jiraannu muluu oofee durraa fudhatee asii gara Obeensoo jedhamu gadi galle fagoo Obeensoo jalloo maaladaa darbinee gadi caakkaa hinnaasanii buura. Caakkaa ciranii manatti ijaaratanii maasaa qotatan godhanii challenge guddaa ture hinnaasanii didiqqoon garuu baay'ee diqqaa ture. Kana hin beeka seenaa beekurraa dubbadhaara. Amma akkuma qara jedhee lafa qotu shuqulu loontisu kana hojiin kiyyaa diqqeenarraa kan jedhu. So akkaataan itti barumsa dhuftaniin akkaataa kamiin? Okay. Akka itti barumsa dhufeeni mootummaa Haile Sillaasee kufee mootummaan Dargii innaa itti seenee jalqabu barnoonni nama maraafuu kan jedhu awaajii baase. Masarata timirti waan jedhamu wayiitti gandatti waluma qabaa barsiisuu kana eegale. Carraan abbaan kiyyaa yookiin maatiin barachuu qabda baradhu jedheetiin naa uumee yookiin ammoo na qopheesse hin jiru. Loonuma haatissinu haa shuqunnu kanuma bakka jireenyi. Hin hubadhin yaadadhaa inni masarata timirtiin tun jalqabdu guyyaa tokko akka ani barnootatti jalqabe guyyaa tokko loonteessaa guyyaa tokko mana barnootaa dhaqa. Kana carraan naa kenname. Ani muluu barnoota fudhadhee deemee hin danda'u garuu barachuuf an dhibee jennaan hayyee guyyaa tokko achi dhaqe guyyaa kaan qanii kaan akkasiin jalqabee akkasumaan oofee fidala baradhee amma natti hin tolle akki gaaf kaan oolaa gaaf kaan dhaqu kuni mi'aa isaa argaa dhufee barnootaaf intirestiitti natti bulee amma maal godha bona lafti yoo bona ta'u innaa warri kabbartee kun manaa irraa galfatu looniin dheeduuf ol godaanan. Amma idduma tana warri maabaratu seenee amma dargiin fudhateeti maabarri itti seenee amma nullee Obeensoo san dhiibneeti haafaan uduu gariin achi jirru haafaan gara jalloo ol deebine jechuun gara kuyyara ilaalaa kana. Innaa kana achumatti illee loon innaa godaanu achi godaanaatuma loon tissinaan jedhan. Amma loon tissee hin danda'u iyyuu barachuu qabaa jedhee abbaa kiyyatti dubbadhe. Eessa baratta mana barumsaa kaminni? Duraan jalqabe Obeensoo masarata timirti jedhanii Obeensoo sanitti qabaleen barsiisa achumatti achi jalqabe hennaa ol dhufeeltiin jedhee gara ol kuyyaraa ol deebineetiin jennu anama muluu barachuu qabaa jedheeti abbaa kiyyaa himee inni gammachuun qabu ture garuu barachuu waan barbaaduu fi muluu na dhooguu hin dandeenye. Ammallee barnoota kutaa tokko qorqorroo mangistuu ka jedhu jalloo diidaa ka jiru tokko dhaqqabdaniittanii kaan hin beeku achitti magaazina saniit barsiisan. Diida mangistuu ka jedhan maqaa isaan beeka qorqorroo mangistuu jedhanii qorqorrootu jira manni qorqorroo kun ajaa'iba innaa sanitti. Sani achi eentu barsiisaa qabaleen kuni masarata timirtii tan amma achitti illee jalqabaniiranii namoota yoo san na barsiisan keessaa obbo Edamoo Guyyee, Abbii Aadam, Gammachuu Hirphoo jamoota jedhanaatiin kinabsanii jiraata namoonni kunniini. Isaantu fidala kutaa tokko na barsiise. Kutaa tokko achitti
jalqabe baay'ee interesting barataatiin ture. Kutaa tokkorraa kutaa lama ba'eeti. Kutaa lamaan achuma jalqabe. Kutaa sadiitti ammoo gara Itoophiyaa Adventist College dhufe jechuudha. Kuyyara seentan jechuudha. Gosh akkaatamte obboleewwan meeqa qabdan? Obboleewwan ka abbaan kiyyaa dubartii 3 qaba. Dubartii 3 keessaa gara nama ijoollee 20 olitti ka qabu. Haati tiyya ka deetteettu 12. Anna warra haadha takka irraa dhaladheerraa namni lamaan hin beeku udu'an hin jirre lubbuun darbaniiranii udu'an isaan hin beekne 10 qaba intala haadhaa 5 ilma haadhaa 5 10 qaba 10 nafsee hin jiran agadha. Waaqayyo haa ulfaatu. Maatii badhaa qabdanii jechuudha. Marti isaaniitu barataniira moo isinuma bicha keessaa barumsaa lixa? Carraan barnoota martuu barachuuf carraaqeera. Garuu haga kiyya ka ciniinatee itti keessa dhufeeti sadarkaa hanga'ee hin jiru. Okay, itti deebina ammas kuyyaratti jala qabdanii kuyyarumatti akka 12 fixxanii? Elementary kibilii 3 seenee secondary illee kuyyaruma seenee 12 achumatti xumure jechuudha. Barumsa olaanaaf biyya Hindiin illee akka turtan quba qaba. Hindiin akkamiin dhaqxan yuunivarsiitii eessa seentan? Okay. Basically Hindiin 12 fixeeti carraa biyya keessa baradhullee hin qaba argadheetuma ture garuu dharraan kiyya biyyaan baa deemee barachuu qabxii hennaa sannaa dhufe dharraa kiyya guutu dharraan kiyya saayinsii tamaarillee ture meedisinii baradha ka jedhu yaada qaba ture dharraa qaba ture garuu takkaffaa biyya sanitti sa'a hennaa sanitti manni barnootaa hin jiru yuunivarsiitoonni hin jiru tamaarii hin kufe jedhan kun kufee utuu hin taane hurgee itti baratu waan hin qabneef kufe jedhan isaa qabxii olaanaa fide qofatu carraa mana barnootaa seensaa argata yuunivarsiitii seensaa argata. Kanaaf ani gara naannoo kotobee sanniinitti yoo san teacher training maali jaaniiti kolleejii nani achi carraan akka achi baradhu waan sanniin carraa argadhee ture biyya keessatti garuu immediately anini ittiin gammanne ka'eeti obboleessa keenya tashitaa koyyaa Addis Ababaatti Itoophiyaa yuuniyeenii mishiinii hujayoo sanii isa bira dhaqeeti mari'achiise. Mari'achiisee biyyaan baa deemee barachuu barbaadaan jedheeni barasee maarree yaallaa rakkoon hin jiru jedheeti yaada poozitiivii inkareejinaa godhee amma qophaayi naan jedhe aniini hin qophaa'uun takkaffaa mentaalii qophaa'eera. Wanti qopheen biraa faneeshaali. Wanti biyyaan baa kanaanii miti horii kaffaltee baratta. Biyya Adventist University biyya Hindi illee ka ture kifiyyaan Adventist akkuma beeknu sanii amma anini gizee gabaree gibirinnaa hujjusan barataatuma haga 12 haga elementary kanfalaatuma baranne mishiinii illee kanfalleetuma baranne mishiinitti secondary hennaa jirru ammoo haga dandeenye kanfalaa haga danda'e kanfalaa haga kaan mana barnootaatiif hujjaati ka baradhe mana mishiinii mana barnootaatiif hujjaatiin haga ta'e tokko kifiyyaa kiyya kabarii godhaati akkasumatti illee galee hujja ture galee qeetti illee hujja horii horsiisa waa akkasii sanniin godha. Amma gaafa deemnu kana na gargaare gaafa amma biyya alaa deemu kana horii kiyyallee gurguradhee midhaan qabullee waan qabu maraa qopheeffadhee tashitaa bira dhaqee tashitaanii Itoophiyaa yuuniyeenii haasessee karaa isaaniitiin horiin gara Spaaser Memorial College ka jedhamu University Adventist ka biyya Hindii sanitti horiin darbasanii amma horiin darbuun duratti acceptance letterii Pastor Haile Daalee irraa karaa isaatiin tashitaan gaafatee na dhufe an piroosesii godhee biyya Hindii dhaquu danda'e. Waaqayyo waan guddaa isinii godheera baadiyyaa kubii ture jettanii obeensooti haga Hindii isin ofaara waaqayyo waan gaarii isinii godhe attamitti gara amantii dhuftan? Okay.
very interesting. Gara amantii akkuma beekamu akka subjectii tokkootitti matsaafa qulqulluu barataatti turreerra innaasan. Warri keenya backgroundiin keenya Islaama. Haa ta'u malee Islaama akraarii achi naqinii kanan godhinii waan akkasiisan hin qabu keenya warri jeneraale. Haa ta'u amantiin isaanii Islaama. Lullee Islaamuma yooma akka Islaamni itti jiraatutti illee hin jiraanne maatiin Islaama waan ta'eef Islaamna kana qabnu amantiin keenya. Amma achuma barannaa turre dhugamaanuu haga mishiinii secondarii haga seene baay'ee natti tole baay'ee gammade. Duraan dursee maal jira mishiiniin duri hin dharra'an. Gibbii sanii seenuun baay'ee tokko namatti tola. Akka carraa guddaatitti ilaalla. Ganna mana tamaarii qalamii qabbaanii bareechisanii wambarii hasaa kalanii tamaariif qopheessan. Gaafa kifili sagalii ta'eetiin achi seeneetiin jedhu dhugamaan hinnaa kanneen ilaalee waaqa kiyya galateeffadhe qalbii keessa gammachuun guddaan dhagahame. Ani ilmi hiyyeessaa tokko dhufee warra qabaataa kanneen waliin barcumaa kanarra taa'ee barachuu carraa argachuu guddisee gammade. Dhugamarraa guddisee gammade hamilee na horee jechuudha. Matsaafa qulqulluu barataatuma deemnee akka saabjektiititti haa ta'u dhuma deemnu kifilii 10tti wanti wayii taa'ame. I think tamaariin ammallee magodha adi kolleejjichaa ba'aati ganda keessa deemaniiti nama barsiisaatiin turanii namoota akkas ganda keessa deeman keessaa Tolaa Mi'eessoo Gaashii Ilmoofaa kunniin mongeela saafaa baaniiti himaatiin deeman. Tolaa Mi'eessoo ka yaadadhuun ganda keenya dhufaa gruppii ta'anii waa'ee hafuuraa kana nu barsiisaa nama barsiisaatiin turan keessumattuu akka namni cuuphamuuf amma nallee barsiisanii anillee akkasumatti cuuphaaf qophaa'aatiin ture. Kuni kifilii 10tti amma kifilii 10 hennaa kunniin cuuphamullee hin cuuphamne kifilii 10tti 11 baheeti deebi'eeti irra deebi'eetti ammallee gibbima keessatti paaster Daanaa Saanaa barsiise. Timirti ji'a 3 baradhee cuuphame an akkasitti gara mana amantii Adventistii dhufe jechuudha. Kun akka Itoophiyaa lakkoofsa Itoophiyaatitti 1980 akka faranjiititti immoo 1989. 81 gara amantii dhuftan jechuudha. Akka Itoophiyaa lakkoofsa Itoophiyaatitti. Achiin booda hagaadhaa waldaa keessa jirtanii waldaallee geggeessatan haalli isin ittiin jirtan hedduu nama gammachiisa. Mee gara fuudhaatitti deebinaa yoom fuutan? Well, fuudhaa 1996 ka jira godhadhe biyya Hindii ture achi haga deebe jira ka godhadhe isiin durumaan isinlee naannoma sanii kolleejjicha sanitti baratti achuma barannaa achuma hin wal beennaa haga wayii wal beennaa jechoo bade achitti nasani wanti sirnyaani wal fuunaa jenneeru hin turre biyya Hindii dhaqee graduate godhe 1990 dhaqe biyya Hindii gara 1990 gara gannaatitti biyya Hindii dhaqe 1995 first degree graduate godhe. Innaa godhe kannaa machi baradhu wanna tokko waan jireenya kiyyaaf naa ta'u waan horii itti argadhu barnoonni jala yoo beettee baratte ittiin jiraattee hojjattee ittiin jiraachuu garuu major and minor waan jedhamutu jira digrii nasii kennu yuunivarsiitiitiin anini waa'ee waaqaa kana haga waaqa amanee fudhee dhugamaanuu itti madheennaan itti deeme jechuudha. Seriously nama fudhe jechuudha. Degree fudhadhe keessaa as a minor ka fudhadhe baradhe theology.
Jala dhiyaataniittan. Theology baradhe. Applied art in theology baradhe. Amma theology fedha kiyyaan. Ka lafaatiif kana baradhaara ka jiruu kiyyaatiif ka jedhu wanti baratan shafata. Office secretary shafata wannummaan hojii ittiin hojjan. Ani immoo kana filadhe theology baradhe. Akkasiini fixeetini uduun finne isii tanaan wal qunnamaatiin turre jechuudha haga Awustiraaliyaa dhufte siin. Awustiraaliyaa haga dhufte Keeniyaa turte. Keeniyaatti wal qunnamaa turre baay'ee qunnamtii baay'een hin turre Keeniyaa deemee akkasiin Keeniyaa jirtu argee achirratti waraqata barreessee fiiti. Dabdaabbee barasan. Dabdaabbee barasan. Inni nu jaashanii jaambooda dhufu. Inni nu achi baay'ee naqu san keessa yoo deemte baay'ee guddinaa dheeraa si fudhata. Amma akkuma ta'e carrabaa waliin nu jira malee. Haalli barasanii akka ammaatiiti. Achi anyways leesh jettee lamuu karoorumaanii itti fuufee barachuuf illee humna amma qara warraatu na barsiise na university sanitti mishiinii wayitu scholarship naan kennine eenyullee scholarship naan kennine horima warra kiyyaatiin baradhe. Horima warra kiyyaatiin doolaarii jijjiiraa achi na ergaa turanii haa ta'u ammoo baradheeraa garuu dhiphinni hin ture. Akkasumaan digirii duraa fixee itti fuufuuf ammoo yaadee ture garuu horii waan arganneef ati galee hojii akka jedhuun deebee biyya deebee guyyaa yoonnaa deebeetiin booda isiin biyya kana dhuftee kaateeti wal fuunaa jennee mari'annee achi Itoophiyaa dhufteeti 1996 March 17 1996 cidha godhanne jechuudha. Haala kanaan cidha godhattanii Waaqayyo ijoollee afuriin isin eebbise. Ijoollee afurii haga argarutti baay'ee babbareedduu ijoollee qabdanii akkasumas ijoollee sodaa Waaqaa qabdu akkasumas barumsaanillee iddoo gaarii ijoollee geette. Mee attamitti ijoollee kana guddiftan attamitti horattan warroota maatii qabaniif ijoollee qabaniif keessattuu biyya alaa kana maatii jiraniif dhaamsa isin kennitan haala guddina daa'immanii irra maalidha? Thank you. Look, basically ani ijoollee 8 qaban. Afurii miti. Dhiifama naa godha akkasin naa sirreessa. Ijoollee 8 ijoollee afurii carraa biyya kana dhufiisaa gara Awustiraaliyaa dhufiisaa hinna argadhe maatima keessa garagallee ijoollee afurii qabadhee dhufeen ijoollee tiyya jedhanii adhallee maqaa kiyyaa waamaman jechoo ijoollee mafiraa obboloowwan kennaa obboloowwan gara obboloowwan haadha manaa tiyyaatii fi obboloowwan kiyyaa ijoollee ta guddifattan qabdanii ijoollee teessan irraa addaan hin baafattan. Hin baasu. Addaan hin baafne. Roobaa na jala addaan hin baasin naan jedha. Ijoollee 8 guddiseera. Akkuma biyya kana seenee abbaa ta'eeti abbama ta'ee jalqabe jechuu jiruu kiyya. Abbama ta'eeti biyya kanatti strict ijoollee manaa hojjedhiifteen deemtu bakka ijoollee qajeelchite deemuu ni qabda waan isaan nyaatan mana tamaaritti ittiin do'atanii waan guddattu ture. Ijoollee 8 guddise jechuu barbaadeeti afkomati jette ijoollee 8 keessa arfanta mataati yaan uumadhe wali qabatti isaan qabadhee dhufeen kunniinu mana amantii garagaraati. Kun Islaamaa, kun Ortodoksii, kun Adventistii haaluma akkasii saniitu ture. Ijoollee kanniin dhugamarraa waan haa ulfaatu. Hin ulfaata hinna yaangii taateeti uduu waa ekspiraansiin goone abbaa taateeti jechuun cimaa ture naaf haadha manaa tiyyaafillee hinna cimaa ture dhugamarraa. Garuu waan haa ulfaatu tokko kenna keessa mana turre isaan guddifneerra. Waan waaqa midhaasineetuma galgala duraan dursee ani ijoollee kanama ka gorsu isaan illee ka gorsu waaqa keessan hin irraanfatinaan karoora kiyya. Galgala akka maatiititti waaqa kadhanna. Faaruu faarsina. Matsaafa dubbifna ture. Through our life. Jireenya keenya mara. Daily jechuudha. Daily base.
akkana ta'anii jiran amma qabadhee dhufee sana argaara akkanaani ijoollee akkanan taatu commitment san namni anumarraa iyyuu kaasee commitment san akka barannu fedha yaa isa kana midhaaseeti kaa'u kana dedicate committee of goone namni kan ittiin ulfinna argatu yoo karaa waaqa ulfeessee karaa waaqaa irratti akkuma sagaleechii jedhu argisee itti dheennaan baradheera waan itti dheennaan baratte kana yoo barattee tuffatte waan isin tuffata waan mishaasiin ta'u firdiin keellee akkasumaan akkuma ati baratteen akkuma dubbatamutti akkuma ijoollee karaa qajeelaa irratti guddisa hin irraanfatanii jedhan san matsaafni jedhu san karaa saniin maroo san fudhadheeti waan kana ittuma dhiyeennaan godhe isaan guddisellee karaa masaa irra guddatan islaam warri turanillee adventistii ta'anii amma yaa ijoolleen beektaa martuu adventistii cheerchii galagalaaranii kun ulfinna guddaa itti lufee tiyyiin illee karaa masaan qabatte wanti garaagarummaa godhu wanti ergaan an kennu asirratti ijoollee godhachuu bichaa miti ijoollee attamiin guddifnaan it matters wanti suni baay'ee gaxxii dhalaa waan laalan maal gooneeanii fi haati manaa tiyyaa walii galleeti akka dhufeedhaan dalagaa jalqabe biyyi kun bareeda ture garuu diqqoo chaalenjii hinnaa duraan itti dhufte kana chaalenjii sanniin maraa ofumarra kaa'eeti dalagaa eegalee dalagaa haga eegaleen booda isaan eegaa turte mana deebitee jechuudha. That is the point. Namni tokkochi jiruu dhiisee jiruu daa'imman godhe. Nu takkallee nama lamaan gisee tokko nuunye amma malee haga ijoolleen teenna beettee waggaa ofi baatee deemtu geettutti namni tokko bira ture. Saantiif jennee hinnaan ijoollee keenna fuunee oolmee ijoolleetitti darbine hin jiru. Garaagarummaan tokko takkallee tokko hin dhanne ijoolleen teenna taasfinne illee hin dhanne taqabannee dhufneen illee hin dhanne ta'uu fi uumanne illee hin dhanne taraan guddifne jechuudha. Akkuma sagaleen jedhu sanitti karaa isa irra deemneetiin gisee kenninee fi waan waaqaallee barsiisaa kalafaallee akkatti jiraatan barsiisaa sadarkaa saniin hagammaa geenne wanti an kennu ijoollee hinna maraa hojjaa dhiisuu mishaa miti. Yoo ati influensii gaarii gootee environmentii gaarii uumteef namni gaarii ta'ee ba'a akkuma muka yoo qajeelchitee dhaabde qajeelee ol guddata yoo jalaa dabee deemuu sanii jechuudha. Gosh poointii misha dhugumatti kabajamtoonni daawwattoonni kenna waan guddaa fudhatan jedhee amana ijoolleef of ciincaa godhu ciincaa godhanii ijoollee ofii guddifatanii mee amma ijoolleen teessan eessa bira jiran? Okay. Warri ani fidellee haga tokko waan carraa ofii carraaqanii barataniiranii sadarkaa gaarii irra jiran. Gara ta'uu fi uumadhee yoo dhufeetiin jedhu lee'ee barnoota barataniiran. Barnoota maraa barnootatti akka xiyyeeffatanii deeman barnoota bichaa miti. Akka waaqaanis karaa waaqaatis irratti illee jabaatanii deeman gorsaa ture. Waanni garuu na gargaareera. Waanni haa ulfaatu ammallee waan an jedhe san warri didee hin jiru. Barnoota irra turanii ijoolleen maadhaa tiyyiin tunniin amma mucattiin tiyya ta'an ofii uumadhe ta'an gafa torbaanuma kana waggaa 25 geettee barnoota gizee isiin irraa kutte hin turre. Waanni gargaareeti barnoota ofii haga dhumaa waan gargaaree ittiin ciminaa itti deemaa turte ammallee irriifin dheeyyuutti barnoonni dhumatuuf amma garuu waan haa ulfaatu
doctorate or PhD amma jalqabdi isaallee fiildii bishaan itti mahimee anini carraa hin dhabe carraa barnootaa hin dhabe isaan guddisuuf barachuu barbaada ture ani garuu carraa naan kennine oduu anillee barnoota jedhee deemee namni kunniin hin miidhama ka jedhuun dhiyeseetuma isaan barsiisutti dhufe isaan barsiisaa ture saayinsii akka barattu barbaade meedisinii akka barattu barbaade isheetteetumatti fuufte yaa amma PhD ofii meedisinii researchii eegalti jechuu amma febraarii ta'anu jechuu talamaffaallee waluma faana dhalataniiran gaaffii waggaa tokko ji'a lamaa sadiiti barnoonnillee waluma faana dhufaniiranii siin maastersii ofii amma simesteera bara kana keessatti hin fixxi ta sadaffaa lee waggaa sadaffaa yuunivarsiitii jirti ta arfaffaallee waggaa lamaffaa yuunivarsiitii jirti yuunivarsiitii jedhanii moosti saayinsii barataa warri maayessaa lamaan ta lamaffaa ammoo ingilizanyaa baratti. Waaw kunin milkaa'ina guddaa dhugumatti milkaa'ina kanaaf immoo jalqabarraa akka hojjetaatan turtan nutti himtanittani namootaaf illee asumaan anillee wanni dhaamu ijoollee guddisuun adda uduun taane gaafa isaan guddisuun taane gaafuma dhalatan irraa waliin ciisanii gangalatanii yeroo kennuufi Obbo Taaddasee dhaamsi dhuma irratti kabajamtoota daawwattoota kennaaf kennitan experience keessan irraa har'a barumsa guddaa fudhanne karaa kiyyaan muuxannoo keessan irraa waa baay'ee baradheera isin wali qabdanii cuunfitanii wanti dhaamtan yoo jiraate kaameraa kana laaltanii wanti himtan. Wanti ani jedhu oodiyaansiifis eenyu mara kennaafu gara sagalee waaqaa sin fida. Hurgeen namni baay'een itti hanqatu. Duraan dursi mootummaa waaqaatiif qulqullummaa isaa soqadha. Wanti martuu maal jedha? Itti isinii eda'ama. Yoo duramaanii waaqa uf kennine fiqaanni kennurratti haa raawwatu jennee mana keenya ijaarre deemsa keenya ka jiru jalqabne waaqa waliin waa maraa hin milkoomna waaqa keessan irraanfatina jedheetiin dabarsaaf. Kabajjama. Egaa kabajjamtoota daawwattoota keenya. Guyyaa har'aa waan baay'ee akka baratan abdii guddaa qaba. Obbo Taaddasee gaafa biraa akka dhufan asumaan isin afoo qaalii galfadhee gaafa biraallee walitti deebina. Obbo Taaddasee gaafa biraa isin barbaada. Thank you. Ulfaadhu baay'ee isin galatoomfadha. Carraanaa kennuuf galata. Ulfaadhaa egaa kabajjamtoota daawwattoota keenyaa gaafa biraallee akka deebi'anii dhufan qaalii naa galaniirani waan haga ammaan wajjin turtaniif Waaqayyo isin haa eebbisu dhumarratti isaan wajjin kadhannaa dhumaa godhannee sagantaa keenya kanadhaa xumurraa nagaan nuuf tura. Ishi haa kadhannu. Qulqullaa mana samayii jiraata waaqa keenya si galateeffanna carraa nuu kennite kanaafi ganamadhaa obboleessa kiyya roobaa waliin yaa waadhana saa kana argadhee carraa kana argadhee isa waliin qaaquun hiree guddaanaaf kanaaf guddifnee si galateeffannaa maqaan kee yaa ulfaatu. Jireenya keenyas yaa waadhana eessa haa jiraannu bakka jiraannetti duraan dursinee si dura aansinee ulfina keetiif deddeebinee ulfina keetiif jiraachuu akka dandeenyu yaa waan inni karoora keenya akka ta'u hafuurri kee akka nu gargaaruuf si gaafannaa hinnaa inni amma jirullee ati yaa waan baagala isaatis nagaan isa eegii nagaan maatii isaatitti isa deebisi jireenya isaa ka eebbifteefis si galateeffadha waan baay'ee nama dalagu tokko ta'uu isaa baradheera ka gooteef carraasaniifis galannisiif haa ta'u akka itti fuufus yaa waan ati dandeettii isaa kenni fayyaaf nagaa isaa eegi kana maraasi kadhanna guyyaadhaa nagaan oolchi maqaa gooftaa Yesuusitiin. Ameen. Kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa kana haga dhumaa yoo ilaaltaniitiin jettan waa baay'ee barattan. Please haga dhumaa daawwadhaa walakkaan kuttanii hin bayna waa irraa barattan.